Ashama daawwattoota fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya odeeffannoo jabaa qabadhee isiniif dhiyaadheera hamma xumura qophii kiyyaatti waliin turaa affeerraa keenya. Barri bara salphina wayyaaneeti waan ta'eef salphina wayyaanee kan waliin daawwannu kan waliin dubbannu ta'a jechuudha. Har'a salphina guddaa isa lammaffaatti isiniif darba jechuudha. Salphinni guddaan inni lammaffaan masara mootummaa naannawaa Tigraay kan ture yookaan Iddoo mootummaa naannoo Tigraay Dabratsiyoon Dabra Miikaa'el ture guutuutti to'annoo jala oolee jira. Iddoo sun to'annoo jala ooluu qofa osoo hin taane waan nama ajaa'ibsiisu jabaa wayitachi keessatti argame. Innis maalinni ilmi namaa akka hantuutaatti ummata Oromoo nyaatuuf ummata Oromoo cirachuudhaaf lafa jalatti mishigii ijaaratanii qilee lafa jala deemaa turanii jechuudha. Waraanni tokko itti itti seenu inni akka hantuuta bool'achiiseenee bool'aan gara biraatiin ba'a. Guutuun viidiyoo waraabame na bira jira kan isin hordofsiisu ta'a. Hamma xumura qophii kiyyaatti na waliin turaa affeerra keenya. Namoonni chaanaala kiyyaaf haariyaatota sabskiraayib gochuu maatii keenya ta'a. Egaan daawwattoota keenya har'a kan isin daawwachiisu bool'a yookaan akka hantuutatti kan TPLF keessa diddiimaa keessa dhokataa akka barbaaddetti ka barbaadde jeestee ka barbaadde nyaattee keessa dhokataa turte mishigii ajaa'ibaa mootummaan yookaan poolisii federaalaa baasee jira jechuudha. Viidichas kan waliin hordofnu ta'a. By the way guutuutti makkalaakayaan Tigraay qabaturra wanni nama ajaa'ibumaa inni yeroo gabaabaa keessatti iddoolee isaan barbaachisu guutuutti to'atu isaaniitu baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Mee bool'a wayyaanee keessa dhokataa turte akka waraabessaatti asiin gasseente kun manni bara gubbara jira. Lafti immoo meedadha makiinaan faara deema waan hundirra deema. Jala mootu akka waraabessaatti ofii isaaniitti jala deeman waan ajaa'ibaa. Mee viidiyoo tana irraa sissiisaa isin hordofsiisaa. Viidiyoo namaati waan ta'eef koppiraayitiin irratti ta'a. Xixiqqeessee irraa isiniif hordofsiisaa hordofaa. Kuni waajjira isaati. Kan argamnu akkuma amma daawwachaatii jirtani magaalaa Makkalee iddoon kun iddoo waajjira pirezidaantii TPLF kan turedha. Egaa waajjira kana duubaan ammoo waan ajaa'ibaatu jira. Fooqii argitanii akka hin jiru. Egaa holqii isaan ittiin iddoo kanarraa akka hantuutaatti lafa jala deemaati. Dawoo kana duuba yookiin ammoo waajjira kana duubarraan kan jiru holqa konkiriitiidhaan kan hojjetame dhakaadhaan kan hojjetame lafa jalatti kan hojjetametu kan jiru akka ta'e daawwachuu dandeenyeeti jirra. Egaa amma kallattimaan holqa isin daawwachiisa maaliif viidiyoon kana maati waan ta'eef dheeradha. Ani kallattimaan akka waraabessaatti keessa deeman argite iddoo isaan akka waraabessaatti keessa deeman isin daawwachiisa jechuudha. Uummanni kun uummata kana maal akka ta'e daawwachuun salphaadha jechuudha. Oime asirra ilaalaa xiqqoo. Wanni konkiriitiidhaan ijaaramee fooqii isaanii akka jiru laal waajjira isaati kun ammoo waajjira Dabratsiyoon. Deemneeti kan isin daawwachiifnu waan ta'eef egaa as keessatti shirri adda addaa kan xaxamaa ture propagandaan garaagaraa kan xaxamaa ture ololli sobaa garaagaraa kan itti qophaa'aa ture handhuurri bakka kana waan ta'eef TPLF arma dura magaalaa Finfinnee keessaa yoon baanu achitti dhukaasna jechaa turan magaalaa Finfinnee irraa baqatanii ammoo Makkaleetti galanii Makkaleetti ammoo shira adda addaa xaxaa akka turan hundi keenyaayyuu kan beeknu iddoon kun ammoo handhuura shira xaxxootaati yookiin ammoo iddoo ololli sobaa iddoo murteessaa jechuudha. Bakki sun masara mootummaa jechuudha. Walumaa galatti kan Dabratsiyoon keessa taa'eetiin uummata Tigraay hoogganaa turedha. Ani kallattimaan iddoo boollaa san isin daawwachiisu biyya lamaaniif koppiraayitiin irratti ta'uu danda'a. Viidiyoon kana maati waan ta'eef. TPLF duubatti kan argamnu egaa fuuldura kanaan kan argamu iddoo kanarraa kallattimaan boollatti nu seeni jaallo. Amma ilaaltanii asirraa ilaala. Barriin isaaniitti ilaalachiin ba'an. Barrii bakka poolisii fuuldura jiru san. Baaniiti kun iddoo amma daawwachaati jiru kun boolla laal. Holqa guddaa akka ta'edha naannoo meetira 300 kan dheeratutu jira. Bakki kun bakka isaan ittiin seenuudhaan boolla argitanii mi qo'ee keessa illee ilaaltanii maaliif viidiyoo isin dheeressuu irraa hin barbaachisu. Iddoon ittiin ba'an jira. Ummata ajaa'iba hantuuta. Kan dursu ummata. Ila boolla isaan keessa deeman.
kan jirtan. Ere qilee hin mul'atu daangaan isaa mul'atu keessa deemu malee inuma deemta. Hojjetameeti jiru. Mootummaan Ni ummata keenya laalaa. karaa dimokiraasiitiin Ni laala. Boolla gana ga'u keessa dheessa dhaqan. Hin deeman. Namni takka argachuu bar gubbaa makiinaa jira manaa fi makiinaa adda addaatu deema. Waan isin ajaa'ibu keessa. Mee holqa kana argitanii ummata akka hantuutatti akka boollatti ani shakkiin kee maali? Finfinne masan keessattuu duraan akkanatti ummata Oromoo akka barbaadan gochaa turuu isaaniitu natti mul'ata. Maaliif? Mee gubbaa namni waan barbaadellee godhe jala sanitti waan isaan ummata godhanii eenyu beekan beeku. Qilee hagana ga'u kana keessatti boolla hagana ga'u keessatti akka hantuutaa fi akka waraabe an ammumaayyuu shakka. Ammumaa maal shakka beektanii? Jarattiin tun baadiyyaa wayii keessa deemtee mana lafa jalaa ijaarrachuu ooltu achitti akka wanni otitti qallabamuudhaaf. Mana argitee mana hin jirre gubbarratti ka margi ka jala bichaa bakka barbaade nama fiduu danda'u wanni akkasii jiraatu oola. Shakkii akkasii san qaba. Ummanni ummata amanamuu miti. Kanaaf hantuutni Gabratsiyoon Dabra Miikaa'el jedhamu hantuutichi kan ummata biyyattii diiguu fi Oromoo nyaachuudhaaf achi jalatti madhee godhateetiniin adamfamaa ture. Raayyaa ittisa biyyaatti fi poolisii federaalaa akka kanatti madhee isaanii argee jira jechuudha. Osoo bakkatti soqu boolluma kana keessa jiraatan ooltan jarri shakkan. Boolla akka tasaa giraawundii adda addaa qabaate. Ana achi keessaa bahuu isaanii shakkaayyuu bar. Akkanatti mootummaa matuun argin malee jarattiin akkuma hantuutaa deemtee jala san fiiguun ooltu beektaa. Maaliif ummanni boollaa asitti magaalaa keessa qotate bakka mishigii wayii hin dhaban jettee tasa shakkeen. Bakka wayii hin dhaban dhugaa rabbi jarri kun. Ani ummata akkamii jedhe mee rabbi jedhi mana hagas ga'u waajjira hagas ga'u dhoo qaban boolla qotatummaa barbaachise. Ofiifuu waliin naman turan fakkaate mee maa boolla qotatan jiran. Bar boolli sun asiyyoo seente biyya meeqa deemtee keessaa baata bakka sadii. Bar ajaa'ibu rabbi na haa yaaddu ani ummata akkamii akka ta'e a'uudhu billah mee laala boollummaan akka inni jiru bar. Bineensi lakkatti qotatu maaluma akka qoteef mana fakkaate. Bar manaa miti kun lafa jala. Egaa akka mootummaa federaalaatiitiin mootummaan federaalaa hawaasa naannoo Tigraay tasgabbeessuudhaa fi qaamoleen nageenyaa hidhannoo guutuu qaban magaalaa Maqalee fi naannoo isii tasgabbeessaa jiru. Bar gubbaa isaanii waatu jira. Gubbaan isaanii ashagamaadha hin jiru bar karaadha karaama jettee deemta malee ati waan wayiitu na fuuldura jira jettee hin deemtu yookaan immoo dhukaasni adda adda illee yookaan gubbamarraa dhukaasa malee ati jalaa sanaa jetteetuma ta'e akkanatti hirkatte. Ajaa'iba akkanaati jechuudha tiippelle faala akkanaa keessa turte baay'ee mootummaan salphina isaanii haala yaasaa jira barri baruma ta'anii salphinuma wayyaanee tana laalan malee bara biraatii miti dhugumatti ajaa'iba natti ta'aa jira dinqisiifata jira maal ummata akkanaati jedha ummata jireenya ofii qofa fooyyeffachuu malee jireenya namaatiif fi waa'ee namaatiif hajaa tokko hin qabne jechuun ummata akkanaa kana egaan akkuma isin daawwattan kana tiippellefantoota ta'uusii bartanii jirtanii daawwattoota keenya hanganuma isin daawwachiisuuf isin waliin turre daawwattoota keenya Arreedii Adam Tube namoonni chaanaala kiyya faariyaa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a qophiin irraaf qabnu kana fakkaata turtii gaarii fayyaa naadaa.